Galatoomii obbo Aanaa isinis warri dhaggeeffattootaa fi akkasumattis ammoo keessummoonni laayina irra jirtan obsa keessaniif galatoomaa jechuun barbaada. Maal kun seera reediyooti saara akka turtaniif jechuudha. Gaammaan tana keessummoota kiyya warra OMN akkuma dura jalqaba dubbadhetti dhugaa walii himanii ummata beeksisuun dhaaba OMNs jajjabeessa. Ummatas qalbii bohorsa. Ummata arraan tana hamii dhagaye kanaan qalbiin bibboorayte xaliilessa. Amma kana hamii deemu kana ajjeesuudhaaf dhugaa walii himuu barbaachisa. Kanaaf ammoo isin arra asirratti qooda guddaa qabdan jedhee amana. Boordii keessaa namoonni sadi Dr. Asfaaw, Dr. Muhammad, Dr. Ahmed, Dr. Birhaanu, Dr. Sintaayyoo akkasumattis obbo Girmaa jechuun obbo Girmaan ammoo warra kana walitti makee boordii keessaa nama sadii. Kana dura amma boordii gaafachuu barbaada. Dr. Asfaaw hoogganaa boordii kanaa kan ta'an Dr. Hamza Abdurazzaq dhiibbaa jawar irra geesseen akkasumattis osoo isatti himamin maqaa isaatiin ibsi baafamaa akka ture yaanni inni furmaataallee dhiyeesse boordiidhaan akka didamee koreen sanfaallesuutis akka dhaabbatte dubbata. Hagam takka dubbiin dhugaa jettan Dr. Asfaaw. Hello. Hayyee. Hello, na dhageessu. Dr. Isindaga. Nu afeertanii akka keessummaatti akkasirratti dubbannu carraa nu laachuu keessaniif galata guddaa qabdu. Gaaffiin keessan akka naa galteen sirreessuu barbaada. Dr. Hamzaan dubbiin ani boordiif dhiyeessee naa fudhatamuu dinnaanin OMN keessaa rizaayin godhee kun hammam fudhatama qabaadha jettan miti. Dhugaadha afaan kun xiqqoo namarra wannaa ittiin deebi'amee akkanis diigaluu fan ittiin dubbadha. Kanan jedhe san dhugaa irrattan dabaleetis immooten kanan jedhe Jooris dhiibbaan irra kaayeera jedha kun hammam takka dhugaadha kan jedhu jechuudha. OMN keessatti Jawaar executive committee keessadha hojjeta. Achi keessaayyuu damee tokko keessa hojjeta. Dr. Hamzaan dura taa'aa boordiiti. Dura taa'aa boordii godhee kan isa file boordiidha. Kan dhiibbaas irratti godhuu danda'u boordiidha. Yoo namni dhiibbaa irratti godhe dhiibbaa sana diduun mirga isaatii humna isaa jalas jira. Miseensi tokko dura taa'aa boordii irratti dhiibbaa godhee jechuun miseensa sanaaf humna hin jirre laachuudha. Humna ofiis hin hubatiin hafuudha. Garuu gaafa dubbiin kun boordiitti dhiyaate boordii keessatti rakkoon OMN keessaa rakkoon adda addaa jira. Rakkoo kana furuu qabnaa jedhee Dr. Hamzaan boordiidhaaf dhiyeesse. Yaada Dr. Hamzaan fudhate kana hundi keenya dhageenyee Dr. Hamzaa waliin boordiin unanimously hafuura hundaan dabarsine koree fillee koreen kun dubbii rakkoo jirtu qorattee akka boordiif dhiyeessitee booda akkamiin rakkoo kana furraa kan jedhullee solutionii akka irratti marihatamu koreen akka filamtu yaada kana dhiyeessinee Dr. Hamzaan dura taa'aa tahee vootii godhee walgahii sana goggeesseen wajjiniin koreen sun filamte. Koreen sun kan filamte dura taa'ummaa Dr. Hamzaa jalatti otoo inni boordi chairmaanii tahee gaggeessuuti jechaadha. Kana ammoo koreen sun filamtee hojii torban lama keessatti riipoortii akka dhiyeessitu kanarratti walii galle. Akkuma jenne torban lama keessatti riipoortiin kun baheera amma. Kanaaf karaa
dhiibbaa nam tokko akka dhiibbaatti hin ilaalamu. Boordiin dhiibbaa dhufu hunda ofirraa qabee hojjechuu qaba malee dhiibbaa sanaaf of laaffee harka laachuun dadhabbiidha. Kan itti gaafatamu isa jalaa dabe sanadha malee isa dabsuuf isa dhiibee dhufe sana miti jechaa kooti. Doktor asirratti gaama dhugaa dubbannaa waliin maaliif rakkinna jiru kana furuudhaaf malee hammeessuuf miti. Rakkoo namni tokko hin jiru yoo jettan amma fakkeenyaaf kanaan dura dhugaa walitti himuufi gaama obbo Girmaanis akka dhiibbaan irra ture, Dr. Sintaayyoonis akka dhiibbaan Jawaar kun irra ture, achi booda sammootu namoonni achi keessaa bayanis akka dhiibbaan irra ture. Kana malees ammoo Dr. warri OMN kanaa wixinanii isin waaman akka Dr. Salamoon faa mee fachinaan fixa Dr. Dhiifama akka isinii galuufi bara akka isinii galuufi. Sagalee keessan hin dhaga'u telefoona naa kennaa meen ciccita telefoon I think karaa biraa darbee hin dhagamu. Sagaleen kee hin dhagamu obbo Said. Sagaleen kee dhagamu. Ciccita. Direct line naa kennaa yookiin. Mee afachu wanna maayikiraafoon kan irraa fuudhee dubbadha. Amma wasitti dhagama. Amman dhagama bareeda maayikii kanarraa na fakkaata. Okay. Kanarratti wanni jechuudha akka jettan gaa dhiibbaan hin jiru naa jetta doktor. Kan jechaa jirru amma gaa dhugaa dubbannee qulqullinaan waan kana hiikuudha wanni barbaadamu. Uummanni Oromoodhaa biyyarraa biyyatti isin dhagayaa jira ammaan kana isin hundumaayyuu anas. Maaliifi rakkoon nam tokko dhiibbaan kan jiru ta'uu mee Dr. Hamzaa haadhiisnu achi qabne haadhiifnu. Xalayaan isa maqaa isaan irratti mallatteessin maqaa kiyyaan bahee jechuu isaallee irraanfatin. Dr. Sintaayyoon kanaan dura rakkinni akka qabaateetiin kanaan isin warra boordii akka quba qabdan. Obbo Girmaanis waa'ee kana Jawaar wajjin rakkina akka qabu. Kan namoonni achi bayanis akka gartee dhiibbaan Jawaar kun akka irra jiru. Akka immoo Dr. Salamoon warri OMN kana wixan faa akka rakkina kana akka qaban dubbatamee jira. Kana akkamitti dhiibbaan akkanaan jiru jettan doktor? Ani dhiibbaan yoo jiraate Dr. Hamzaan namni tokko namni miseensa tahe na dhiibe jedhee achi keessaa rizaayin gochuun irra hin jiruun jedhe. Waa'ee dhiibbaatti akka kophaatti of danda'ee akkan sii deebisu yoo na gaafatte isa kophaatti na deeman kan hin deebisna kan karaa Jawaar jiru. Kan ati na gaafatte kan Dr. Hamzaati. Karaa Dr. Hamzaa yoo laalte miseensi tokko gajjallaadhaan na dhiibe jedhee waan soluushinii itti haa barbaannu jennee immoo komitee itti dhaabne sanaa dhiisee baheen jedhee kun sirriidha waan inni itti dabale hin qabu waan inni irraa kaase hin qabu. Kophaatti immoo dhiibbaan Jawaar jira moo hin jiru jettee sana yoo kophaatti na gaafatte sana immoo kophaatti sii deebisuudhaaf qophiidha. Maarree naa deebisaa Yusumaayyuu maaliif bira dabarra? Bareeda. Kan dhiibbaa Jawaar jedhamee kan fuula adda addaan akka fakkiitti laatame karaa keenya bakka lamatti ilaalla. Tokko Jawaar gaafa hojiin boodattafu yoo dadhabbiin jiraate poor performance yoo jiraate yoo immoo waa tokko hin dalagamiin hafa jedhee sodaa sanaaf baay'ee muddamee cinqamee interfere godha. Kuni waan qabatamaadhaan argamedha. Kana bira geenyeerraa kuni akka dhiibbaatti fudhatamaa language maateriidha. Ammoo hojii baay'ee akka jaallatu hojii kana OMN'if akka hedduu hirriba dhabuu kana warruma nuti interview goonetti nutti hime kun karaa fuula tokko ilaalama. Kun immoo karaa performanceiti. Yaaddoorraa sodaarraa kan ka'ee jechaadha. Doctor amma mee afaan qulqulluudhaan waliin dubbannaa. Isiniin fixa karaa lammaffaa karaa executive dhiibbaa godhaa executive committee personnel irratti interfere godhaa murtee isaan akka executive committeetti silaa murteessuu malan keessa seenee hojii isaa malee waan tokko hojjetaa kan jedhudha. Karaa kana rakkoon adda addaa jirti kan rakkoo kana complicate godhu baay'ee namoonni hedduun warri beesee laatanis miseensonni hundi akka fuula OMN'tti kan ilaalan Jawaariini kan bilbilanii quunnaman Jawaariini. Jawaar sana dabarsee laachuudhaaf dadhabbiin tokko akkuma jirutti ni jira ufuma isaa deebii laachuun ini malti. Garuu karaa
executive committee sana amma Jawar Minnesota detti sun hin calaqqisa ture maaliif executive fi waan editor waan hunda keessa seenee akka haa tolu jedheeti hamminaaf namni jedhe hin jiru hojii sana keessa akka hedduu hojjechaa akka ture hin himama ammoo ergi Jawar Minnesotaatti deebi'ee booddee rakkoon kun hedduu xixiqqaataa akka jiru warri executive keessa jiranillee authority isaaniitiin humna isaaniitiin mirga isaaniitiin akka dhimma bahanii hojjetan akka gaariitti kana hubanneerra ammoo wanti kun in general kan dhufu dhaabni kun dhaaba haaraa ijaatate akkaataan itti dhaabbate ulee tokkorraa waan ka'eef gara fuulduraatti miila babal'isne dhuka babal'isne diriirsee akkamitti OMN ijaaraa kan jedhu irratti Jawaaris nuti OMN boordinis hundi keenya walii galleera. Itti dhufna Dr. maal seetanii yeroo qabnu keessatti gaggabaabsinee deemna waa hedduutu qunnurra jira waan warra bulchaatis bulchaan gaafata. Ammas sagaleen keenya jechita Obbo Said. Okay, akkas taate maaliif amma gaggabaabsinee saa qusachuun nurra jira waan godhuu qabnu maaltu isiniif fakkaate gaggabaabsitanii nu deebisan kan gara bulchaatiin dhufus waan bulchaa gaafannaa waan hundumaa waan gara maallaqaatis gaafachuuf deemna. Dr. Sumarrattiin deebi'a mee amma murtii keessan ammaan tan eega stuudiyoo seeneen argee murtii koreen qormaataa kun baase jira keessatti maal jettan perception jechuun tuulummaan yookaan ammoo dhiibbaan namoota tokko muraasaadha hin jiru jettanii achirratti dubbattan gubbaa gutti keessatti ammoo gara murtiitti yoo gabbuutan ammoo koreen kun akka dhiibbaa san jiru qulqulleessuudhaaf koreen kun murteessaa jira jettan kun wal faallessa akkamitti kana jettan maaliif ummata sammootu karakkinna kana qabu ka qabeenya kanaan ummata kana hirmaachisu ummata maal hirmaachisina perceptionii duwwaadha jennee lafan keenya yoo irra deebitee ilaalte akka tokkoffaatti kan fudhatame waa'uma interventionii amma haasofnu kanadha namoonni tokko yookiin Jawaar achi keessaa waan qooda qabu qooda sana yoo sirriitti ilaalte akkuma amma sirriitti sittime bakka lamatti ilaalle tokko karaa operationiti dadhabbii jira keessa hojii keessas baay'ee keessa seenaa kan jedhudha lammaffaani executive keessa waan hurta isatu qooda qabaa kan nama qadarsiisu isaa kan executive decision keessa humna baay'ee fudhatee hojii isaatti ol hojjetaa kan jedhamudha. Sanaaf warra executive keessa jiran unumatu murtee fudhataa namatu akkas itti fakkaata malee kuni hojii keenyaa kan qaxarus uni kan ayes uni jedhanii himan jarri lamaan kan akkas jedhan perceptionii dhaga kan hafeechaadha rakkoon sun isa qaxaramis gidduu hin jiru taanaan evidensii kan irratti argannee kan fiixaan baafne kan Jawaar operationii isaa yoo dadhabu yoo sodaan jiraatu achi keessa akka qooda fudhachuun isaa waan jirudha suni perceptionii miti kanatu fuula lamaan lafa taa'e isa tokkoffaa keessa akka hiikaatti gajjalaatti natti jettees lamaanuu perceptionii haa ta'u dhugaas haa ta'u rakkoon jira rakkoon kuni hiikamuu qabaadha jenna. Gaarii Dr. kanarratti amma gaafii boodaa isin dhiyeessee gara warra boordii kaanitti tarkaanfadhaa maaliif isin ammoo warra koree qormaataa kana keessa akka jirtantu maqaan himama. Kanaaf dhugumatti amma koreen kun biyya kam keessatti koreen tokko balleessaa ofiif keessa deebi'ee qorata jettaniiti yaaddan akkamitti akka walaba ta'eetiin qorachuu danda'a jettaniiti amma murtii kana kennitan isin. Gaaffiin ati amma gaafatte koreen kuni akka waan conflict of interestitti qabaattee maaliif of qoratti kan jedhu natti fakkaata sirriidha. Maal gaashin hin galleessi afaan akkasuma akkasuma taanaan telefoona keessanitti cita balee afaan Oromoo keessaniin manaa gala jaalkiyya. Lameenuun dubbadha jechuu kiyya afaanisi. Interestiin jiru conflict of interestiin hin jiru biyya jiraannu keessatti corporationiin tokkos organizationiin tokkos waan keessa isaa jiru review gochuudhaaf waanuma jirudha it is common it is legal seeraanis ilma hojjetama waan nu keessa jiru ilaallee bakka OMN jiru bakka OMN jiru rakkoo nu keessatti mudate fiixaan tokkoon folqinee baafne hiikaasaa irratti wal mari'achuu qabaachuun karaa
seera biyya kanaas karaa organizational performances waggaa waggaatti auditiin hin ta'a review performances hin ta'a fuula sanaatiin rakkoon qabu badiin qabu karaa interestii boordiin kun executive committee keessa seenee waan hojjetu waan hin qabaanneef waan boordiin kun financially connection hin qabaanneef waan immoo boordiin kun humna ol aanaa ta'ee OMN bushuuf sirriidha review committee kana dhaabee waan hojiisaa keessa jiru rakkoo keessa jiru hubachuuf furmaata itti gochuudhaaf maluunsaa kuni waanuma deemudha waanuma jirudha karaa aadaa keenyas wal ilaallee gorsuudhaaf baay'ee waanuma it's common waan jirudha ammoo ala haa dhufanii haa qoratanii warri jedhan kuni ala eenyuun finna oromoodhuma ammoo alaa finnes warruma alaa dhufne sanas inuma gaafatu karaa hamminaan ufiin malee karaa jaalalaa miseensota boordii nama 15 keessa conflict of interestin jiraatee wanta kana dabsina kan jedhan yoo hamminni jiraate malee dhuguma garaati ijaaruuf tolchuuf yoo ta'e waan akkasii shakkiin dhalachuun irra hin jiru. Komiteewwan kun eenyu dhugumatti bira dabruudhaaf fidneellee ture isinirraa gara biraattiin tarkaanfadha jedhee ture koreen kun jarri waa qoratan kun eenyu garuu asirratti kan hima conflict of interest jechuu otoo hin ta'in irra caalaa mootuu qulqullinaa waan jiru amma fakkeenyaaf an maqaa isinii tuqee jira rakkinni akkanaa nama hedduutu himate waan kana kun ammoo akkanumatti rakkinni ammootu achi keessatti himamees furmaata akka daddafee dubbisetti yoo laale rakkooma jiru kanaayyuu wanni itti tuqxaniitiin akka gaariitti tuqxaniin jiru jedhama. Anis argee jira kun akkamitti ilaalama doktor gabaabatti mee deebisaa yoo isinii galee ta'e gaafiin kiyya kun. Rakkoo kudhanittu dhiyaate daddaftanii gaa dubbistan malee utuu akka gaariitti dubbistanii rakkoo kudhanittu dhiyaate hamma yoonaatti akka rakkoo kudhan kana keessaa kan tuqame waa'ee nama tokko duwwaadha waa'ee amma isin kaaftan waa'ee interventionii Jawaar duwwaadha. I hope carraa nuu laattanii gara fuuldurattis gara bal'inaan rakkoolee tarreedhaan naqamanaan kudhaman sana hunda yoo dubbistan akka gaariitti akka rakkoon nu miliqne argitu amma rakkoon tokko yoo kophaatti fudhatame rakkoon inni kaan yoo biraa hafu sunillee waan akka priority isaa already lafa keenyetti fakkaataaf malee rakkooleen kun hundi wal qabataadha. Jawaar waan intervene godheef qaba. lama sadii afur shan keessatti tuttuqama deddeebi'ee kanaaf immoo abridge version waan gadi baafnee sabaaf waan dhoksinu hin qabnu rakkoon Oromoo rakkoon OMN rakkoo Oromooti rakkoo kanammoo gadi baafnee diinaafuu fira duwwaaf miti kan amma agarsiisaa jirru diinaafuu yoo agarsiisne kun jabina keenya agarsiisa malee humaa waan irratti qaanuuf hin qabnu jennee kana gadi baasnee rakkoo jiran hunda tokko tokkoon kurnanuu lafa kaa'uun keenya silaa waan nama gammachiisudha kun akkasitti fudhanna nuti kana malee kurnan kana malee rakkoon hafteetti kan jettan yoo jiraatan rakkoo kana maaf keessan gashinee waan jettan meenuu fida. Gaarii doktor akkasumatti dhiifnee ammaaf maaliif yeroo qabnu wajjin waa'ee baay'ee dubbachuun namarra jira waayiloota wajjin jirtaniifis carraa kennuun nurra jira amma gara boordii nama tokko kan nama laman hafa isaan keessaa amma gara mee Dr. Ahmad yoo laayinarra jiraatan isaaniitiin tarkaanfadhaa Dr. Ahmad akka itti dubbadha kun isinii gala jedheetiin abdadhaa mee caasaa dhaaba OMN keessatti Ramaddiin Joowar maali? boordiillee isatu ajaja warra executive board warra bulchiisota isatu ajajaa jedhama kanarraa isin asiin dura himannaa dhihaate waan irraa quba qabdan jira doctor. Gaaffiin kun anaafi moo Dr. Muhammad fi sagalee Dr. Ahmad yoo jiraatan Dr. Ahmad illee jiran jennee abdanna. Dr. Ahmad si Ahmad Muhammad jechuu kana wal fakkaata. Bosaide so gara deebiin deebi'aa akkuma beekamu gaa Oromiyaa Media Network boordiin isaa heera fi seera irratti uumamee qaba eenyu ajajaa
boordiin kun akkamitti function godhaa walumaa galatti akkamitti adeemsa miidiyaa kanaa taligawanni jedhu heeran ijaaramee lafa jira. Heera saniin wal taliga jechuudha. So boordiin akkuma heera keenya irratti mul'atetti dalagaan isaa waa'ee miidiyaa kanaa bulchiinsa isaa gubbaa taa'ee heera tumuu gaayidlaayinii garaagaraa haala miidiyaan kun kaayoo isaa akka bakkaan ga'u waan isa barbaachisu meeshaa garaagaraa jechuudha karaa heeratiin karaa gaayidlaayinii garaagaraatiin waan miidiyaan kun qabaachuu qabu kaayoo isaa san bakkaan ga'uudha fi kana tumee ekspitiis warra heera kanaa fi gaayidlaayinii boordiin baasu kana dalagarra oolchuuf isaanitti gadi dabarsee wanni sun ammoo heeran dalagarra oolu to'achuudha jechuudha. Haala kana keessatti boordiin ka ajajamus ka dalagaa isaa qindeeffatus karaa durataa boordiitiin mariidha fi bifa akka boordiin itti sankshin godhu haala seeraa fi heera keenya keessa taasisaniini kana alatti boordiin kun dhiibban alarraa namoota akka dhuunfaattis ta'ee guruppii biraatirraa dhiibban irra jiru kan nuti beeknu kaatiin dura keessatti akka rakkootitti beekamee irratti mari'atames kan nuti beeknu hin jiru karaa sadarkaa boordiititti jechuudha. Wanni haniin garaagaraa ka waa'ee Jawahar waan garaagaraa irratti dhiibbaa godhaa jiran gaaffii san kuufsatti Dr. Asfaaw deebisee jira. Deebifamee jira asirratti Dr. Ahmad barka jechamaa jiru amma seeraa fi heeraa jettanii jirtan. Dhugaadha dhaabni tokko caasaa keessatti namni seenee caasaa jaarmayaa keessatti heeraaf seeraan geggeeffama. Garuu maal isin fakkaate seeraaf heera kamtu amma nama tokko ka boordii keessa hin jirre keessattuu walgahii boordii faa keessa seenee akka murtii amma gaafa Dr. Hamzaan Bayeesan fa'aarratti Jawahar karan keessa seenee Jawahar irraa namni rakkina qabu hin jiru. Oromoo hundatti jaalata rakkoo miti kanaa miti. Garuu akkaataa itti jaarmayni deemurraa gaafataa jira wal gaafataa akka jiru. Akkamitti achi keessa seenee boordii keessa seenee san godhuu danda'e. Seeraaf heera kamtu isaan kenna. Injirtan siya. Hello, yoo kana dhageeffatan taate caasaa san keessatti Dr. Jawahariif seeraa heera kamtu maqaa Hamzaa Dr. Hamzaatiin akka barreessu Jawahariif kenna. Kan akka ifa ta'uufi akka rakkinni kun furmaata argatuufi. Isin martuun jirtan na fakkaata mee laayinni kun yoo deebi'e ilaalla. Deebi'aatii nu bilbilaa please lakkoofsa isee kennee jirra deebisaa nu bilbilaa laayinni kun yoo kachitu taate 612-341 duwwaa 982 Dr. Girma obbo Girmaati quba qabdaa laayina kana qabdaa nu deebi'e. Akaba kabu hadireta mushiranu kamsani Rama jensani Tangaranjizani Akaba kabu hadireta mushiranu kamsani Okay. Galatooma maaliif haga danda'utti beektaa laayina kana tolchaa jira kaniif dhiisaa jechuutti jira laayinni akkana dhiifamu deebi'ee jira. Obbo Girmaa deebitanii? Deebineer nu jalaa cite laayin dhiifamaadha. Anis battattaaf matti jira walitti deebisuudhaaf ulfaadha maaliif teeknikileen ragaroo tokko rakkuudha namni nu dhageeffatus akka nu hoffalchuu gaafanna akka dhiifama nu godhu jechuudha. Dr. Ahmad garuma keessan deebi'ee maaliif seeraaf heeraatu hojjetamaa jettanii jettan caasaa fi caasaa dhaabaa keessatti heeraaf seera kamtu maqaa Dr. Hamzaatiin akka ibsa Jawahar baasu isaaf kenna kun waan seeraa dubbataa jirraa beektanii mee maal isiniif fakkaata? Hayyee galatooma obbo Said waa'een kuni qabatamatti maqaa isaaniitiin maqaa Dr. Hamzaatiin osoo isaan hin beekin maqaa isaaniitiin xalayaan bahee wanni jiru kun
keessatti akka jaarmayaatitti akka boordiitti rakkoon kun boordii keessatti dhiyaatee irratti mari'atamee akka rakkootti hubatamee hin beeku. Amma yeroo Dr. Hamzaan gabbahee waan kana dubbatu dhageenye malee wanni kun asiin dura caasaa keessatti jechuudha karaa boordiitti walgahii tokko irratti illee rakkoon kun akka rakkootti dhiyaatee irratti mari'atamee hin beeku. Kanaafi wanni kun osoo akka rakkootti asiin dura hubatamee irratti mari'atamee interferaansii akkasitti jira kan jedhamu haa ta'u tahee silaa wanni kun waan asiin dura irratti tarkaanfiin irratti godhatamuu ture jechuudha wanni akkasii ta'ee yoo jiraate. Kanaafi wanni alqabatamatti wanni akkanaan jira jedhee deebisuu danda'u hin jiru jechuudha. Maaliif gaarii Dr. Ahmad gara Dr. Muhammad tarkaanfachuu duratti garuu waan tokko waliin dubbachuun namarra jira. Maaliif yoo jettan Dr. kun amma isin akka asirraa dubbisetti jarjaraallee dubbise isin bakka buutanii amma boordii pirezidantiidha na fakkaata akkasii hin dogoggorre. Maaliif borus haalli akkanaa kun gaafa uumame afaan kamiin akka dubbannu nama rakka. Maaliif yoo dhugaa jirtu har'a wal diddibnee bira dabarre booditti deebi'uu nama rakkaa san akkasumatti isin bira bultu sanin dhiisa. Gara Dr. Muhammad tarkaanfadha. Dr. Muhammad ulfaadha isinis nama guddaa biyya umriidhaan deemee jechuun nama hiriyaa kiyyaatti waan hedduu argitan biyya alaa kanatti illee dhaaba hedduu keessa illee hojjettanii jirtanii waan tokko isin gaafachuu barbaada. Dhugumatti akka manguddooti illee jechuudha. Yoo amma Dr. Hamzaan dhiibbaan narra gahee jedhee bahu yoo ammallee bor ammoo akkuma dhaaba duriin beektan jechaaf jedhe Dr. wal quba qabnaa isin nama guddaadha waan nama hedduu beeku muuxannoon mooxannoo guddaa nama qabu borka biraattu ammallee keessa luqqa'ee ba'a gaafa san boo'icha dhufa kan akka hin taane dubbii olaantummaa tana daddaffitti furmaata argamsiistanii qulqulleessitanii boordiin qulqullaawee bulchiinsi qulqullaawee gaazexeessonis qulqullaawanii hojiin OMN kun kan uummanni Oromoo bal'inaan eeggatu akka saffisu maal godhu yoo gootanii wayyu maaliif wal dhodhoysinamee maal jettan kanarratti? Obbo Said hedduu galatoome an akkaan beekutti kana galtutti waa takkallee wanni wal dhoysinu jiraachuun qabdu nuti interesting keenya keessanis cuftunuuhu Oromiyaa miidiyaa neetworkiin kun jabaatee sagalee ummata keenyaa tahee akka jiraatu kan barbaannu tanaa jecha waa takkallee wanni wal dhoysinu hin jirtu. Dhaaba kana keessatti rakkoon jirti ni jirti. Dhaabni tokko ka haaree dhiisi ka risoorsii hin qabne risoorsii maallaqaa maanpaawar kan qabne ka biraatu ka risoorsii cimaa qabu ka haaree yoggayyuu probleemni keessa dhalachuu danda'a. Personality clash ta'uu dandeessi, ego clash ta'uu dandeessi, waa meeqaa jiraachuu danda'a. Probleemni maa dhalataa miti akkamitti solve godhuu barbaachisa. Obboleessi kiyya waa takkaan sitti himuu barbaada beekta galgala omniin inaugureetir ta'e gaafa yooniin guyyaa yaadadhe March 1 yogguu ta'e galgala san namni tokko London irraa naa bilbilee eeggudumaan naa bilbilee maal wanni amma eegalamuu deemu namuma tokko kontirool godhaa ja'anii haasawanii maal si fakkaatti naan jedhe maal jechuu kiyyagaa eega gaafa sanirraa eegalee dubbiin tun dhaaba kana ka doomineet godhu Joohari namni gamaa gamanarraa ni haasawa an hanqaan beekutti boordii keessatti executive committee keessatti roolii isaan keessa jira boordii keessatti gaafa inni dictate nu godhe wallahi hin beeku dhugumaan isin hin jaabeeta as a board yoo Joowar lafaa ka'ee dictatein isin godha jee nuti akka boorditti hin jirru jechuu huyi tana dhugaan jirtu tana ammoo durarraa eegalee akkumaan sin jee galgala dura inni keessanirraa nama tokko dominate godha dubbiin sun kaateeti beeytaa gizee takka dubbiin takka lafaa kaateeti umrii fi lubbuu fi baaftee develop gooti akkasi develop gooti akkamitti keessaa bahuu dandeenya akkatti keessaa bahuu dandahamtu gara furmaataa itti dhufna doktor na folchaati na dhiifama na godha gara furmaataa itti dhufna furmaatatti deebna wanni guddaa waan furmaataa sanayyu garuu asirratti waan tokkon isin gaafadha Dr. Muhammad isin amma boordii kan